hayyoota kana maqaa xiqqeessisiisaa jechuudha. Akka hayyoonni kun ifi qaanfatu, akka hayyoonni kun qalbii cabu, si galee ijoollee durriyyee gartee jireenya fiituun beekne tasagaraa fi bakka gatteessuu fi bakka itti albaatu qofa yaaduu dandeessu. Si galee tayooniin har'a uummata kiyya kana hayyoota kanarratti duulee qalbii cabse. Yooniin har'a jaawar kanarratti duulee qalbii cabse. Boroo abbaan kiyya akkam ta'a, haati kiyya akkam taati jettee tayaaduu hin dandeenye. Yooniin har'a marroo dirriba irratti ololo oofe. Si galee sabboonummaan abbootiin tiyya, oromummaan abbootiin tiyya, gartee oromiyaan abbootiin tiyya gatiitti kafaltee hoodho jettee naan geesse. Dhiiroo kam taati jettee ijoollee yaaduu hin dandeenye. Ijoollee gartee namnummaan haa jennaaniif gartee afaan isii daangaa hin qabne. Tana TikTok irra bitaniiti si galee jajjabeessuudhaaf jala dhaqaniiti leenca haraniifi jechuun maqaa jijjiirratanii. Si galee hay bara abaluu nama arrabsee abaluu jaawar arrabsee abaluu hayyoota oromoo xiqqeessee lammaa magarsaa arrabsee taayyee dandaa arrabsee sheekka abbutaa arrabseeti balleenci darbamee fi aboo haa arrabsinu. Min malaalaa waan feemasa ifiin jettu tana takkaan isii akka waan numaatuu bilisoomtetti giiftu mateessanii sagalee nuu taanuu kadhaadha. Amma Tigree dhaqaa laala. Tigreen nama ummata isiitii sagaleen taane giiftu man kennituuf. Amma Amaarrilleen irra waliigalee dhaabee jira jechuudha. Oromolleen dammaquu qabdan. Nama sagalee siin taane. Nama gartee siin dalagatu, nama siin bizinasa giiftara keetiin gartee jireenya jijjiirratu. Yoo sagalee sii ta'e kenniif, yoo sagalee siin ta'in ammoo abadan si gale. Feemasni wanni nama barbaachisuuf Oromoon wal malee hin qabdu. Gaafa nuti adda wal qoonne diinni kun hokkana nurra ta'aa jechuudha. Diinni kun hokkatti hayyoota keenya xiqqeessaa jechuudha. Diinni kun hokkanatti gartee Oromiyaa fi Oromummaa ati gartee sabboonummaa ati gartee dhiigatti kafaltee hayyuun meeqa nadhii gammadaatti dhabamee araarsoo wadaa itti biyyee ta'e si galee mul'isa abbaa gadaatti dhukkee ta'e tana si galee sabboonummaan biyya diidi seenaan Oromoo qeenxeedha siin jaa si galee farshoo fi diraaftii quufee si galee halkan dhalaadhaan shukkuumamaa buleeti si galee hurkaa keetiin bilisoome opiidiyoo gartee dheengadda wayyaanii dhiittee ergachuu ilma keetti gabbartee intalateetti gabbartee si galee ati bilisoomsiteetu qabsoo teetirra dhaabbate bar qabsoon Oromoo biyya diidi seenaan Oromoo seenaa qeenxeetii siin jaa. Kana hunda keef godhe nuhi jechuudha. Maaliif tokkummaa abbootiin keenya nuu dhaaman san dagannee jechuudha. Si galee dagannee jechuudha. Tokkummaa keenya sani deebuu qabna jechuudha. Gosummaa wal qoodu wallaahi billaahi gosa takka tan abiyyi tan piippiin toltuuf hin jirtu jechuudha. Namni ganda keessaa dhalate gachisiisu jiru. Namni ganda harkarraa nyaate ummata Jimmaa ummata Bashaashaa buqqisee si galee buqqisee xaragu jiru. Oromoota naannoo biroo kan Oromummaa isaanii oduun dhaga'e faayida gatiin inni qabu jirtu jechuudha. Karoora Abiyyi jala mureetiin sitti. Abiyyi sabni isaa kursiisaati. Amantiin isaa kursiisaati. Yaa sheekotii manzaraa. Yaa sheekotii manzaraa tagartee kunoo arra laaqanni Finfinne, arra laaqanni Dirredawa, arra laaqanni Harare, arra kabajamtuu abaluu wajji oolle, arra kabajamaa abaluu wajji oolle jettani yaa sheekotii manzaraa. Abiyyi amantii Islaamaa ol qaben jiru. Abiyyi ummata Islaamaatu qaqqabaa jira. Isliminnaan yoo maddite Itoophiyaa guutuu keessa ummanni Oromoo guutuun ni beeka Hararge irraa maddite. Arra Harargeen akkam jirti? Maddi Isliminnaa sun akkam jirti? Abiyyi amantiin isaatii kursiisaati. Abiyyi sabni isaatii kursiisaati. Abiyyi jireenyi isaa kursiisaati. Malee waa takka kursiisaatiin ala. Abiyyi siis hin beeku rabbiillee hin beeku. Haadha isaa beeka lakkijibaan nama du'e ragaa godhataa jira. Oromoon hoggii mammaaytu kijibaan nama du'e ragaa godhataa jira. Maaliif abbaan isaa lubbuun jira abbaa kiyyaatu akka nugusa taatu naa hime maanjiin.
haadhatiyyaatu kan ugusa taate taatu naa himee siin jaa sigale sigale osoo abbaa kiyya ati jetteen ni beeytaa jennee gaafanna jaarsi rabbi sodaataan hin jennee jaa achi qaane isaa jechuudha haati isaanii duuteemi kijibaan nama du'e ragaa yaammataa jette Oromoo haadhatiyyaatu anaa maarree torba anaa waggaa torba bar nugusa taatanaan jettee makiinaan amma deemuun tana bar hoggi haati tiyya soogiddanna ergatte wuu jechaatiin istoora dhaqaa haya badabu waa hunda haadharra fe'aa jechuudha mootiin sobaa kun soo inni wanni inni godhuuf amma muslimaaf hangana giriinlaayitii kennee fi inni wajji deemu jiruuf laal siistama keessan turre nuti ni beeka sirri beeka hiyyummaa ajaa'ibaa keessa turre sheekotiin teenyaas maarreen keenyaas amma makiinaa tanaan deemuun isaan bilisummaan tanaa olitti nafne sigale ummata ortodoksii kana laalime durirraa qabanii mootummaa keessa turanii jechuudha sirni mootummaa akkatti faakshin godhu beekan sigale akkatti faakshin godhu namichi kun hanga deemee hangatti dhaabbatu beekan ummata sirna mootummaa beeku kana firraa achi qabeeti sigale darasaa teenya tan duratti takkaa ol namni beeta mangistii ol naqeen beene tana fidee ol naqate maaliif tun garaa guuttannaan bilisummaan isii birattan garaa guuttatte makiinaa ayyaanaan bilisoomte baqa meelaali ummata ortodoksiisan gabbahaniiti gibira keenyaani dirooyinii bitu jirta gibira nuti gartee kafalleeni dirooyinii bitu jirta xiyyitii dirooyinii bittee ummata amantii teenya nu jala horduuf ummata abbaa je'e nu jala yaa'u nu jala fixuun hin taatu jettee ortodoksiin ibsa baafte haga arratti sheekotii manzaraatan namicha amiin biroo sanirraa eegale sheekotii manzaraatan mee isaanii ummata muslimaa dhumu jiraa keessattuu ummata Harargee kan nu dhalee nu guddisee nu qaraasisee dhumu jira jee mootummaa tana jecha tokko dubbate gartanii maaliif irraan kaayyannee jechuudha abbaan fedhe asii amalumaa biyyii qaban sigale sheekotii manzaramoo anaarraa arra isiniin himne sheekotii manzaraa gaafa dubbii Soomaaliyaa laandiin irraanfatiin guyyaa badiin qabne gaafaan gabbahaa iyyaa ummataa fi mootummaan tokkoo miti nuti tokkoo miti kabahara keessan fudhatuu deemu mootummaa ummata keenya miskiina mana keessan dalagatu riskii barbaaddata isin keessa dabru narraan gatinaa jaa yaa sheekotii manzaraa gabbahaa iyyaa gaafa Soomaleen ummata keenya fixu eegalteen je sigale guyyaa badiin qabne eega sirraa eegalii sheekotii manzaraa hanga ammaa laali garaa dhedheereessite maasha Allah dabba Adaanech kana faalaalti isin tetteesi kan ummanni dhumu jiru huggi Adaanech gajjettee waa fuutu dabba Adaanech kana faalaal subhanallah areeda dheeraa kana wanta godha sigale gatiin takka tan isin qabdu jirtu bitamtoota wayyaaneen gartee bitu diddeeyu dimsinnaa sagaleen teenyaa dhagamtu jedhanii wayyaaneen rakka malee dhugaa jala mureetiin siin wayyaaneen rakka malee rabbi sodaataniitii miti sigale osoo rabbi sodaatanii arra wal fixu jiranii fi aangurratti Ahmaddiin Jabalii fi muftiin bakka lama baheeti wal fixu jiranii fi sigale kan ummanni isaanii asii dhumu takka jecha tokko Aboobar nasbee namaatu Nabi Muhammad alayhi salatu wasallam nasbee nama tokkootu barka abarra qaalii jaabar sigale nasbee nama tokko ka abarra qaalii jaabar arra muslima ilmaan muslimaa nasbee meeqa awwaale ummanni muslima rahmatallee kadhataniifi sigale rahmatallee kadhataniifi hin kadhanneefi maaliif garaa guuttannaan no problem bilisooman isaa bilisummaa garaa guuttachuu seera sigale so kana hunda wannin keessa deemeef ummanni keenya wanni abdatu jirtu hayyoota kee malee jaawar maamman malee sheeka abbutaa kan laalaa jirtu kana malee dalagadheetiin hurkaatii akkana hurkaatii nyaadhaa
CEU jira jechuudha. Arra warri gargaarsa sii fide kun iyyannatiyya. Dhugaan siima. Warri arra gargaarsaan ganda keessa oolu sun osoo nuti asiin cal jennee ichumaan yaa rabbi gurbaan kun maan urraa nusine nama juu jira sii gale. Aboo ati maan dhiifne guyya tokko sagalee taate ummata Harargee kanaa sagalee taate sigarree maan usne afaaniin nama naanjee jira afaaniin personaali. Biyyarra asirra. Akka wanni tun irraanfatamtu fedhanii. Haya ati gargaarsa fiddeef. Ruuzaa fi firaashaa fi wanti itti gannayte. Ruuzaa fi wanni itti fidde itti gannayte. Haya ummanni kun maal qaba? Gaarantiin inni gartee ruuzaa fi wanni ati gaffidde sanyaachuufuu gaarantii maal qaba? Nageenyisa amma dheengadda fidaniiti gartee waan yaadataa keenya ergisan fidaniiti gargaarsa kennanii jechuudha. Fannoon hoggis dhuftee dhooyitee fudhatte meeshaa sanuutu. Maaliif namni eegumsa godhuuf hin jiru? Mootummaan uummata kana protect godhu hin jiru? Fannuma qallabuu jechuudha. Fannuma qallabuu jechuudha. So karaa gartee addaa laaluun waboo jira. Arra waa hedduu jira alhamdulillah waraana guddaa qabna teenye hogganoota isaanii yaammannee private waliin mari'annee ummata kana akkam godhuu qabna jennee mariisisiifne gargaarsa guurri kana kara qawwee oofnamoo akka rasaasaan bitatanii waan kana firraa eegan goonamoo sigale meekkam goona jennee teenye malaa mariidhaan socho'uu qabna jechuudha. Irra guddaan diiyaaspooraadhaa chipsii lama nyaachuu jira buleeyyan kiyya. Warrimma ati sabboona jee Hararge jee asirraa dhawu jee gargaarsa guuru kun irra guddaan isaanii chipsii lama nyaachuu jira. Warra galgala gabaasa mootummaa galchuu jechuudha. So wal eegaa firraayis irrattis wal eegaa firraayis wal eegaa deemuun barbaachisaadha jechuudha. Deemuun barbaachisaadha jechuudha. Ummanni keenya wanniin isin kadhadhu wanniin isinii boo nama sagalee isinii ta'uu dabaafadha. Daareekshina qabsoo teessanii qopheeffadha. Mootummaan Abiyyi sheexaanni humna malee naman kabaju. Ilma keenya 4 kiiloo jira. Maarree keenya 4 kiiloo jira waan jettan tana dhaaba. Sigale. 4 kiiloo jiru ilma sharmuuxa 4 kiiloo jira. Zasset. Ilma keetii miti. Dhugaan siimaa jedhamu. Keessattuu diina ilmaan Harargeeti namni 4 kiiloo jiru. Karayyuu namni boohaa jiru isin. Beera gartee sagaggaala wadala gartee jalarraa qabee hanga gubbatti isinirra guuranii sigale. Namni xiqqaachaa jiru. Namni sagalee hin qabne mootummaa keessatti, diinagdee keessatti, siyaasaa keessatti hawaasummaa keessatti namni sagalee hin qabne nama Harargeeti jechuudha. Nama Harargeeti jechuudha. Dhageeffadha. Rakkinni Oromiyaa guutuu keessa osoo jiru, buqqaatiin osoo jiru, gudeedamuun osoo jiru, garuu ta Harargee ta addaati. Dhugaan siima. Ta Harargee ta addaati. Maaliif waan sodaatan hin qaban? Waan kabajaniis keessaan qaban. Nama silaa sammuu qabu, nama dandeettii qabu, beera kanatti gallakkisanii, beeratti aangoo kennanii, beerree aangorraa xaragee fixe siigale. Aanarraa, godinarraa hanga ministeeratti beerri xaragee fixe jechuudha. Ani waan hin quba qaburraa hin isin haasa'u. Ijoolleen cufti tuun boole Mikaa'el ciifti. Tuun karaa yamayyaa'u jirti. Doktoroonni, gartee leecharoonni, warri gartee politikaal saayinsii kun, warri gartee faayidaa ummataa, bakka bu'oonni ummataa guutuun gartee baqateeti kuunurruma jira. Kuun gartee karaa baharaa deemu jira. Kuun boolee Mikaa'elii jimaa cabsu jira jechuudha. Kuun dhagaa cabsu jira jechuudha.